I go after my dreams. He go after his dreams. She go after her dreams. I'm so exhausted or I'm so tired. Let's call it a day. Go big or go home. Ka jedhu kana fayyadamne Hi there, welcome to Oro English. This is Oro English with Cs. Oro English is dedicated to improving your spoken English. Let's post you to our today's lesson. Akkuma baratame jechoota afaan Ingiliffaatiin yeroodhaa gara yerootti hedduminaan fayyadamnu jechoota muraasa guyyaa har'aas ni ilaallaa jechuudha. Mee sana duraa afaan Ingiliffaatiin nama tokkootiin har'aaf asumatti nu haa gahu. Har'aaf asumatti nu haa gahu hojii hojjechaa jirra yoo ta'e, haasa'aa jirra yookiis mari'achaa jirra yoo ta'e, whatever it is, har'aaf asumatti nu haa gahu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Can try. Eenyutu yaaluu danda'a? Great. Call it jedhame waamuu jechuudha. Call it a day. Guyyaa waamuu kana jechuun let's call it a day. Let's call it a day jechuun mee guyyaa haa waamu jechuu osoo hin taane guyyaa keenya kanarraa dalagaa sana yookiin marii sana yookiin waan sana asumatti haa dhaabnu yookiin nu haa gahu jechaa jirraa jechuudha. Let's call it a day. Let's call it a day jechuun har'aaf asumatti nu haa gahu. Har'aaf asumatti haa dhaabnu kanumaan nu haa gahu jechaa jirraa jechuudha. Let's call it a day. Ani baay'een dadhabeera. Ani baay'ee dadhabeen jira. Kanaaf har'aaf asumatti nu haa gahu. Har'aaf asumatti nu haa gahu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? I'm so exhausted or I'm so tired. Let's call it a day. I'm so tired. Let's call it a day. Jechuu ni dandeenya jechuudha. I'm so exhausted yookiin I'm so tired jechuun baay'een dadhabeera jechuudha. Kanaaf haa dhaabnu asumatti har'aaf nu gaha jechuu yoo barbaanne immoo akkuma sila ilaalle let's call it a day jechuudha. So bakka tokkotti I'm so tired. Let's call it a day jechuun ani hedduu dadhabeen jira yookiin baay'ee dadhabeen jira asumatti haa dhaabnu jechaa jirraa jechuudha. Interesting. Nama dhiibbaa uumu yookiis nama baay'ee cimaa, nama dhageettii dubbatee dhageettii qabu, hojjetee fudhatamummaa qabu, wantoonni akkasii jechuudha. Namni akkasii afaan Ingiliffaatiin baay'ee gabaabaa ta'eetiin big fish, a big fish jechuutiin ibsuu hin dandeenya jechuudha. Just he is clever, he is strong, he is this kan jennu baay'ee bifa gabaabaa ta'een big fish kan jedhu fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Let's say inni naannoo kana keessatti nama baay'ee cimaadha. Abaluun maqaa galchuu dandeessu yookiis waan barbaadachuu dandeessu. Abaluun baay'ee cimaadha, baay'ee jabaadha naannoo kana keessatti jechuu yoo barbaanne we can say that he is the biggest fish in this village. He is the biggest fish in the village. He is the biggest fish in the village. In this village, he is the most important and influential person. Jechaa jirraa jechuudha. Nama baay'ee barbaachisaa, nama baay'ee the biggest fish in this village. He is the biggest fish in the village. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Ani nama dhiibbaa uumu. Ani nama akkasumaanii ta'ee jiraachuun barbaadu. Ani nama dhiibbaa uumu ta'uun barbaadaani jenna yeroo hedduu. So, if you want to say that, just by using a big fish, we can't say that I want to be a big fish.
I wanna be a big fish or I wanna be a big fish jechuu ni dandeenya jechuudha. I wanna be a big fish. I wanna to be a big fish. Ani nama baay'ee dhiibbaa, nama baay'ee barbaachisaa, nama baay'ee jabaa ta'uun fedha yoo barbaanne I wanna a big fish jechuu ni dandeenya jechuudha. I wanna a big fish jechuu ni dandeenya jechuudha. Wanna ati amma haasahaa jirtu qoosaadhaa natti qoosaa jirtaao natti qoosaa jirtaao natti qoosaa jirtaao ni jenna yeroo hedduu bifa kanaan nama ni gaafan wanticha amanaan jiru yoo ta'e natti qoosaa jirtaao yookiin taphachaa jirtaao ni jenna. So gabaabumatti pulling my leg miila koo maal gochaa jirtaa yookaan luka koo pull gochaa jirtaa dhiibaa jirtaa'oodha. Kana jechuun are you pulling my leg jechuun natti qoosaa jirta taphachaa jirtaa'o or are you joking at me joke ka jedhu kana sana fayyadamne are you joking at me are you joking at me or are you pulling my leg are you pulling my leg jechuu ni dandeenya jechuudha. Natti qoosaa jirtaa'o taphachaa jirtaa'o qoosaa jirtaa'o jechuu barbaan are you pulling my leg or natti qoosaa jirtaa'o are you joking at me are you joking at me jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaas jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Baay'ee aaruu yookiin aariitiin guutamuu. Baay'ee aarii normaal aarii osoo hin taane just feel gaafa goonu feelingii baay'ee aariitiin maraachuu inni aariitiin maraate baay'ee aarii isa jennu jechuudha. Maal jechuudha? Just xaariyaarra keessa kan jiru manarra keessaa kana rukutu jechuudha. Hit the roof. Hit the roof. Hit the roof jechuun baay'ee aaruu yookiis aariitiin guutamuu jechuudha. She hit the roof. He hit the roof. I hit the roof jechuun baay'een aare, baay'ee aarte, baay'ee aaree jechuudha jechuudha. For example, itti hin himiini baay'ee aaruu danda'a. Inni baay'ee aare yookiis marachuu danda'a aariitiin. So itti hin himiini dhoksii jechuu yoo barbaan do not or don't tell him he may hit the roof. Do not tell him he may hit the roof. Hit the roof ka jedhu kun baay'ee aaruu danda'aadha. So don't tell him he may hit the roof. Don't tell him he may hit the roof. Don't tell him he may hit the roof jechuu ni dandeenya jechuudha. Ittiin himiini inni baay'ee aaruu danda'a. Baay'ee aaruu danda'a jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin bifa kanaan jechuu ni dandeenya yookiis yaada keenya ibsachuu ni dandeenya jechuudha. Good. Yeroon akkam fiigaa? Baay'ee fiigaa jira yeroon ni jenna. Especially seasonii amma dhiiraa jiru kana keessa baay'ee fiigaa jira jechoota kana hedduminaan ni fayyadamna. So yeroon akkam fiigaa? Baay'ee fiigaa jira jechuu yoo barbaanne like akka simbirroon barariitu yookiis immoo speedii baay'ee jabaan yeroo baay'ee wantoonni balali'anidha. So flies ka jedhu sana fayyadamne how time flies. How time flies. How time flies. Baay'ee kan fiigu jechuudha. Baay'ee fakkeenyaaf erga wal agarree nama tokko faana baay'ee tureera yoo ta'e baay'ee tureera garuu nuyi yeroo dhiyeenyuma waan wal agarree wayii nutti fakkaate erga wal agarree baay'ee tureera yeroon akkam fiigaa jechuu ni dandeenya. Long time no see. How time flies. Long time no see. How time flies. How time flies. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa ni jennaa jechuudha. Yeroon fiiguu jechuun maal jennee
time flies ka jedhu sana yeroon fiiguudha jechuudha. So how time flies yoo jennu yeroon akkam fiigaa. Long time no see. Erga wal agarree baay'ee tureera fakkeenyaaf jechuudha. So yeroon akkam fiigaa jechuu barbaan long time no see. How time flies jechuu ni dandeenya jechuudha. Isheetti hin himini baay'ee aaruu dandeessi. Baay'ee aaruu dandeessi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaa. Here we go. Waan guddaa hojjedhu yookiin immoo dhiisi. Wanta guddaa ta'e wanta value qabu hojjedhu yookiin immoo dhiisi. Akkas ta'uu baannaan dhiisi malee waanuma faayidaa hin qabnetti chaalenjiin ta'in jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? We can try. What could we say? Waan guddaa ta'e hojjedhu yookiin dhiisi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Go big or go home. Go big or go home. Go big jechuun wanta guddaa wanta value qabu jechuudha. Wanta guddaasaa abjuu guddaa, dalagaa guddaa, barnoota guddaa, skillii guddaa, whatever it is. Akkuma kana immoo go home jechuun galii taa'i. Dhiisii jechuudha. Go home. Phrasal verbiin kun taa'i dhiisiitii ol galii taa'ii jechuudha. So bakka tokkotti aboo abaluu akkas akkasii kanaa sanaa yookiis immoo wanta value hin qabne waa xiqqaatti just don't simply challenge with something which is not important. Jechuu yoo barbaanne go big or go home ka jedhu kana fayyadamnee idea keenya dabarfachuu ni dandeenya jechuudha. For example, yoo hojii bizinesii hojjechuu barbaadde, hojii bizinesii hojjechuu barbaadde wanta guddaa ta'e hojjedhu. Bizinesii wanta guddaa ta'e hojjedhu yookiin immoo dhiisii malee yeroo kee callistee hin gubiin yookiis akkasumatti waan hin taanetti rakkatiin jechuu yoo barbaanne go big or go home ka jedhu kana fayyadamne if you wanna start a business go big or go home jechuu ni dandeenya jechuudha. If you wanna start a business just go big or go home. Maal jechaa jira jechuudha. Yoo hojii bizinesii hojjechuu barbaadde wanta guddaasaa wanta ija qabu bu'aa qabu hojjedhu. Or galiitii taa'i dhiisitii jechaa jirraa jechuudha. Akka kana jechaa jirraa jechuudha. Is it clear? Yes. Do you have any ambiguity or question? No. Great. Inni kabiraan abjuu kee jiraadhu yookiis just abjuu kee fiixaan baasii milkeessi abjuu kee jiraadhu ni jenna. Kana jechuun afaan Ingiliffaatiin go after ka jedhu kana fayyadamnee go after your dreams. Go after your dreams jechuu dandeenya jechuudha. Go after your dreams. Go after your dreams. Go after your dreams jechuu ni dandeenya jechuudha. Abjuu kee jiraadhu yookiis immoo abjuu kee maal godhi milkeessi fiixaan baasuudhaaf tattaafadhu jechaa jirraa jechuudha. Go after your dreams. Go after your dreams. Hey Chala or Bona. Don't simply live. Just go after dreams. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Just seensi akka qabaatuudhaaf inni kabiraan immoo ani abjuu koo jiraachaan jira. Sumammaa fayyadamnee jechuudha. Ani akkasumattan jiraachaa jira miti. Abjuu koo jiraachaan jira. Ani abjuu koo fiixaan baasaan jira yookiis immoo jiraachaan jira jechuu yoo barbaanne go after your dreams ka jedhu sana I go after my dreams jechuu ni dandeenya jechuudha. I go after my dreams.
I go after my dreams. I go after my dreams. He go after his dreams. She go after her dreams. jechuu ni dandeenya jechuudha. Pronoun yookiis immoo subject achitti fayyadamnu jijjiiruutiin ani abjuu koo jiraachaa jira. Inni abjuu isaa jiraachaa jira. Isheen abjuu ishee jiraachaa jirti jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ani abjuu koo jiraachaa jira yoo jennu I go after my dreams. I go after my dreams. Inni abjuu isaa jiraachaa jira jechuu barbaanne he go after his dreams. He go after his dreams. Isheen abjuu ishee jiraachaa jirti jechuu barbaanne immoo she go after her dreams. She goes after her dreams. jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Excellent. Excellent. Nuyi abjuu keenya jiraachuu qabna. Akkasumatti jiraachuu qabnu. So abjuu keenya jiraachuu qabna jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? We have to go after our dreams. We have to go after our dreams. We have to go after our dreams. jechuu ni dandeenya jechuu. We have to ka jedhu kun like have to fi shouldin yeroo baay'ee hiikuma wal fakkaataadhaaf ni fayyadamna. Garuu yoo first person fidhatee warra have to kanadha kan nuyi fayyadamnu. Yoo second yookiin third fidhatee immoo shouldidha kan nuyi baay'inaan fayyadamnu. So we have to jennee abjuu keenya jiraachuu qabna ka jedhu immoo go after our dreams jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf isaan yookiis immoo inni abjuu isaa jiraachuu qaba yookiis immoo isaan abjuu isaanii jiraachuu qabu jechuu barbaanne immoo maal jechuu dandeenya? They should go after their dreams. They should jenna malee have hin jennu jechuudha. They should go after their dreams. They should go after their dreams. jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun grammariidha, spoken miti. So for the time being let's focus on the spoken English. So abjuu keenya jiraachuu qabna jechuu barbaanne we have to go after our dreams jechuu ni dandeenya jechuudha. We have to go after our dreams jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. Inni artistii ta'uudhaaf abjuu isaa jiraachaa jira. Inni artistii ta'uufidha. Abjuun isaa akka sana waan ta'eef sana jiraachaa jira jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin go after ka jedhu sana fayyadamne maal jechuu dandeenya? He's going after his dream of becoming an artist. He's going after his dreams of becoming an artist. jechuu dandeenya jechuudha. Just dreaming sama inni artist. Just his dream of becoming an artist ka jedhu kun abjuu isaati yookiis immoo passion isaati. So sana ta'uuf immoo hojjechaa jiraachuu yookiin immoo jiraachaa jiraachuu immoo he's going after his dreams ka jedhu sana itti daballee he's going after his dream of becoming an artist jechuu ni dandeenya jechuudha. He's going after his dream of becoming an artist. Say it with me. He's going after his dream of becoming an artist. jechuu ni dandeenya jechuudha. Subject barbaadan jirtanii she's going after her dreams of becoming an artist or becoming whatever she need. Wanta she barbaadu yookiis wanta ni barbaadu jijjiiruutiin iskilii sana just they going after their dreams ka jedhu sana bakka buufnee ogummaa yookiis immoo fiildii paashinii isaanii sana bakka buusuutiin akka kanadha abjuun isaanii kanadha kana ta'uuf immoo jiraachaa jiru jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. Ijoollee guddisuun ni ulfaata. Ijoollee guddisuun ni ulfaata. Ijoollee guddisuun baay'ee ulfaata jechuu barbaanne parenting is difficult. Parenting is difficult jechuu ni dandeenya jechuudha. Ijoollee guddisuun ni ulfaata yoo jennu parenting jechuun ijoollee guddisuudha. So parenting is difficult. Just parenting is difficult jechuu ni dandeenya jechuudha. Ijoollee guddisuun ni ulfaata jechuu barbaanne kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. Ani ijoollee guddisuutti
cimaadha. Ijoollee guddisuutiin ani cimaadha yookiis immoo jabaadha yookiis immoo cimtuudha yookiin jabduudha jechuu barbaan. I'm good at parenting. I'm good at parenting. I'm good at parenting. Or he's good at parenting. Or she's good at parenting. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni ijoollee guddisuutti cimaadha. Ani ijoollee guddisuutti cimaadha. Isheen ijoollee guddisuutti cimtuudha yookiis immoo gaariidha jechuu barbaan. I'm good. She's good. He's good at parenting. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Fakkeenyaaf meeshaan immoo ani abjuu koo jiraachuun qaba. Ani callisee jiraachuun qabu. Abjuu koo jiraachuun qaba jechuu yoo barbaan afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu put your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Akkuma kanallee ani ijoollee guddisuu hin jaalladhu. Ani ijoollee guddisuu hin jaalladhu. Ijoollee guddisuun cimaa waan ta'eef ani ijoollee guddisuu hin jaalladhu jechuu barbaannes maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Let's go. Obboleessaaf obboleettii deetimiin obboloota. Obboloota meeqa qabdaa? Obboleessa meeqa qabdaa? Obboleettii meeqa qabda jennee yeroo hedduu ni wal gaafanna. Akka kanaan jennee afaan Oromiifaatiin yeroo hedduu ni wal gaafannaa jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin obboleessa yookiis obboleettii or obboloota meeqa qabda jennee nama tokko afaan Ingiliffaan gaafachuu barbaanne maal jenna? What could we say? What could we say? Can try? Hey, Bona, can I try it? Can I try it? No problem. Just simply try it. Brothers and sisters have. Good, good, good. Can you rectify it? Well, no problem. So, obboleessaaf obboleettii meeqa qabda jennee afaan Ingiliffaan nama tokko gaafachuu barbaanne slings kan jedhu fayyadamne how many slings do you have? How many slings do you have? How many slings do you have? Jechuu ni dandeenya jechuudha. This means slings kan jedhu obboleessa fi obboleettii yookiis obboloota jechuudha. Slings. Slings. So, how many slings do you have? Jechuun obboleessaa fi obboleettii meeqa qabda yookiis obboloota meeqa qabda jechuudha jechuudha. Akka kana jechuudha. Great. Great. Interesting. Inni kan biraan immoo amaatii. Amaatii. Kana jechuun obboleessa ta'uu danda'a, abbaa haadha manaa ofii yookiis immoo abbaa manaa ofii, haadha abbaa manaa ofii yookiis immoo haadha haadha manaa ofii yookiis obboleessa yookiin obboloota warra akkas akkasii ta'uu danda'u jechuudha. Warra akkasii generally in-laws. In-laws jedhama. Generally walumaa galatti amaatii jechuun in-laws. In-laws jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa manaa abbaa haadha manaa koo. Abbaa haadha manaa koo jechuu yoo barbaanne abbaa haadha manaa kooti. Inni kun abbaa haadha manaa kooti yookiin inni sun abbaa haadha manaa kooti jechuu yoo barbaanne maal jenneerra amaatiin in-laws jenneerra. So my father-in-law. My father-in-law. My father-in-law jechuun abbaa haadha manaa koo yookiis abbaa amaatii kooti jechaa jirra jechuudha. Abbaa haadha manaa koo. My father-in-law. My father-in-law. Akkuma kanallee obboleessa haadha manaa koo jechuu yoo barbaannes
inni obboleessa haadha manaa kooti. Inni obboleessa haadha manaa kooti. Isheen obboleettii haadha manaa kooti. Kanaaf kan kana fakkaatan. By the way, haadha manaa qofa osoo hin taane abbaa manaaf illee vice versa isaa sirriimadha jechuun obboleessa abbaa manaa koo obboleettii abbaa manaa koos jechuu ni dandeessi jechuudha. Obboleessa abbaa manaa koo yookiis obboleettii haadha manaa koos jechuu ni dandeessi jechuudha. Illawuun kun sana lamaaniifuu ni fayyadamu. So my brother-in-law jechuun obboleessa haadha manaa kooti. Obboleessa haadha manaa koo jechaa jira. Fakkeenyaaf inni obboleessa haadha manaa kooti jechuudha. But kan ta'e that he is my brother-in-law. He's my brother-in-law. He's my brother-in-law jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni obboleessa haadha manaa kooti. Similarly, inni obboleessa abbaa manaa kooti jechuu yoo barbaannes he's my brother-in-law. He's my brother-in-law jechuu dandeenya jechuudha. Just in-law ka jedhu kana fayyadamne bifa barbaanneen jijjiirree fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkuma kanallee obboleettii haadha manaa koo. Obboleettii haadha manaa koo jechuu barbaanne obboleessa ka jedhu sana my brother ka jedhu sana gara my sister jijjiiruutiin my sister-in-law. My sister-in-law. My sister-in-law jechuu dandeenya jechuudha. She's my sister-in-law. Wow, she's my sister-in-law. Do you know her? Did you know her? She's my sister-in-law. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Ni beektaa isheenii obboleettii haadha manaa kooti. Isheen obboleettii haadha manaa kooti ni beektaa jechuu barbaadu. Bifa kanaatiin wow, did you know her? Do you know her so far? She's my sister-in-law. She's my sister-in-law jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma kanallee obboleettii abbaa manaa kooti jechuu barbaadu same sentence kana fayyadamna jechuudha. Good. Interesting. Ani obboleessa haadha manaa koo hin jaalladhu. Afaan Ingiliffaatiin an obboleessa haadha manaa koo gonkumaa hin jaalladhu. Ani isa hin jaalladhu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Put your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Deebii keessan komentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Deebii keessan komentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Inni obboleessa abbaa manaa kooti. Inni obboleessa abbaa manaa kooti jechuu yoo barbaannes afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Put your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. See again. Thank you. Oral English. You're perfect and the #1 choice. Good.